Ashamaa harka fuunee kabajamoo fi jaallatamoo uummattoota keenya. Guyyaa har'aa mana barumsaa Saqqaa Coqorsaa sadarkaa tokkoffaatti ogeessa fakkii akkasumas sabboonaa Oromoo Dagachiisaa Baayisaa wajjiniin turtii taasifne gamanumaan kan isiniin geenyu ta'a. Obsaan dhaggeeffadhaa. Kaamileen jedhama. Dagachiisaa Baayisaa. Bagana gaannuftee gara kanaa. Bagana gaannu. Suuraa kana situ kaase jechuudha keenya. Ayyee natu kaase. Akkamittiin waan kana haala miidhagaa ta'e kanaan jechuudha. Akka dandeesse zoonuuf ibsitee irraa hubbachuu fi maal irratti kaka'umsa akkamiitiin uummata taatellee zoonuun Sadi galatooma. Egaa jalqaba irratti kolleejjii barnoota barsiisota Jimmaatti barachaan ture. Shaakala barsiisummaatiif baanee yoositti mana barumsaa Saqqaa sadarkaa tokkoffaa kanatti shaakala barsiisummaati asitti baanee turre. Yeroo sana egaa kaka'umsa daarikteera mana barumsa kanaa fi barsiisota mana barumsa kanaa irraa kaane gargaarsa isaan nu godhanii haamilee isaan nu jajjabeessaniin kanarra geenye jechuudha. Kana hojjechuudhaaf haamilee godhan. eenyu jedhama. Isaan kun Guyyaa tokkotti xumurteedha. Jeneraal Taaddasaa Birruu jedhamu. Yeroo duratti yeroo waa'een barnootaa hin beekamne keessatti egaa waa'ee barnootaa labsaa kan turan sabni Oromoo barachuu akka qabu labsaa kan turan nama meeqa faana wal'aansoo wal qabaa kan turan namni beekamaa yeroo sanaa nama kana ture. Isaan egaa bakki dhaloota isaanii Shawaa Kaabaa keessa Dagam bakka jedhamtu natti fakkaata yoo dogoggoruu baadhe. Shawaa Kaabatti kan dhalatanidha. Jeneraala yeroo sanaa turan jechuudha. Yoos maal jedhame Obbo Haayile Sillaaseen tokko maal jedhani? Egaa yeroo sana isaan akkanatti fakkaatutti waggaa dhibbatti dubbatti uummata kana harkifnaa jedhanii harkisuu qabnaa jedhanii yaadan. Oromoon kun waggaa dhibbaaf dubbatti haafuu barumsa kanan baratee haafuu qaba jedhan. Barumsa keessa kootirraan kan ka'e jajjabina daarikteerri barattoonni fi barsiisonni mana barumsa kanaa naa godhanii kana hojjechuu danda'eera. Osoon hin dubbatin wanti biraan darbine tokko anama fakkeenyaaf dhaloota nama Shawaati. Namoonni baay'een yeroo yaadanu waan Shawaa ta'eef kana hojjete Taaddasaa hojjetee jedhanii yaadu. Sababa sanaatiif birilleen immoo asitti kan argamtus anatu hojjete. Dhaloonni keenya dhaloonni fuulduraa dhufu yaada akkanaa sammuu kanaan yaadu of keessaa balleessuu qabu. Nuti Oromoo taanee yaaduu qabna malee Shawaa, Wallagga, Jimmaa taanee yaaduu hin qabnu. Inni isiniin jedha. Guddaa galatooma. Galatooma. Isiin kun bililleedha. Bililleen kun eegamuufi. Bililleen egaa seenaa ishee baay'ee illeen beekuu yoon baadhe. Birqiisaa jedhamti. Waan akkasiiti. Mootii ilma birqii mataati. Birqii waaqaati jechuudha. Akkam miidhagisiin kun. Ayyee gaanii kana wanti yaadee kaaseeti. Seena qabeetti falmattuu mirgaa ta'uusiitiin cinatti dabale. Ayyee sana cinaatti dabalee dhalli Oromoo sanyiin Afrikaanota eenyumaan ol waan barbaade wanta fedhii isaati ta'een wanta addunyaan barbaaduun eessumattuu guutuu ta'ee akka argamu kan mirkaneessiteedha niitiin kun. Bareedumaan ija isaa keessa buutee laphee isaa mo'atteeti kan isheen. Kuni kan maal nutti agarsiisa? Uummanni Oromoo akkasuma uummanni Afrikaa kana bareedumaanis maalumaanuu guutuu ta'uu fi eenyumaa
nu dorgomee mo'achuu akka danda'u kan nutti agarsiiftedha. Sababa sanaatiif asitti kaasuu yaale Addunyaa bakka bu'uudhaa kan danda'udha. kan danda'udha. Fakkiin kun illee kanas Taaddasaas ta'ee ishees ta'ee guutumaan guututti namoota kana ibsuu baatullee xiqqoo fakkeessine jennee yaanna. Kanaaf asirratti hojjechuu yaalle. Gara fuulduraatti hojii akkamii hojjechuudhaaf fakkeenyaaf gootonni baay'een jiru. Jarreen akkanaa immoo manneen barnootaa irra deemtee daa'imman manneen barnootaa sadarkaa gadaanaa jiran akkamiin gootota kana baraa dhufa nama fakkeenyaaf fakkii kanarraa namni seenaa Birillee hin beekne namni seenaa Taaddasaa Birruu hin beekne yoollee barumsa irratti barataa ture fakkiitti jaraatiin adda ibsitee fi akkana uummata daa'imman lafa ol kaaran kanarratti akka jarri naannaa ofii nama ofii baran dhaloota duraan darban seenaa biyya ofiitti hojjetanii darban baran hojjetaa turte. Ammas immoo maal akka hojjechuudhaaf kaayeffattee jirtu toonuu ibsite. Tole galatooma. Dhalli namaa uumamumaani waan itti himanirra waan argurraa barata. Dandeettii aartii kana kan hin gonfadhe barnootanii miti. Uumama Waaqayyo naa kenne waan ta'e fakkeessee hojjechuu waan hin danda'uufan kana yaala. Kanaafuu fuulduratti kaayyoon koo otoo naa danda'amee jechuudha. Gargaarsa toon argadhe amma mana barnootaa aartii banuu qaqqabutti wanti banuu na dhoowwu hin jiru. Otoo hin danda'e maaliif anamma kana danda'eetii miti. Na caala kan danda'an baay'eetu jiru. Daa'imman warri hin beekamne warri ammana iddoon kennamee fi bakkeen kennameetiin hojjenne jechuudha. Kanaaf isaaniin utoon carraa argadhee isaaniin ol baasee natti tola. Anas immoo otoo namni ol jiru gargaarsa naa godhee akkan kaayyoo koo kana galmaan gahu otoo na godhee baay'een barbaada nan jaaladhaan jedha. Waan hojjette kanaaf hedduu si galateeffannaa baay'ee galatoomii. Sichittis immoo kana qofa osoo hin taane kan biyya keenya bakka bu'uu danda'u kan garaagaraa illee waan dhimma Oromoo qofa irratti osoo hin taane biyyi kun biyya hunda gadeessa waan taateef gama sanatti immoo abbaan Jifaaris jira. Hunda galeessa waan taateef hunduu hirmaachuudhaa qabaa. Sichi immoo waan guddaa sirraa eegna. Eenyuun haa ta'u sila? Eenyuun haa ta'u Lammaa Guyyaa bakka nuu bu'ee. Hayyee guddaa galata.